wangeedhaaf du'ullee waama jirudha garuu nama kan xinnoo nama gaddisiisu sumanni akkas bakkeetti du'eetu xinnoo nutti dhaga'ama. Hello Arme. Hello. Hello. Oye, Rabbi suna jabeessu nagaa keessanii. Nagaa Waaqayyo galatu. Yaada kan jedhama. Tole yaada isaa isin obboleessa Paaster Abtaamuu fa'aa? Tole yaadoo Waaqayyo maatii keessan haa jabeessu, Waaqayyo isin haa jabeessu jenna. Ameen ameen. Ani Alex YouTube irratti miidiyaa irratti nan hojjedha, akkasumallee karaa Facebookii Alamayyoo Nagaash page kan jedhu achirratti nan hojjedha hojii Waaqayyo. Gaddi keessanii gadda keenyadha. Kana malee immoo karaa tokko immoo gammachuu guddaa qabna. Maaliif yoo jettanii namni bakka meeqatti iyyuu ni miidhama, garuu duuti Paaster Abtaamuu fa'aa namatti dhaga'ama, garuu du'a qulqulluu du'anii isaanii goota wangeelaa jennee waamna. Dhugumattuu namatti dhaga'ama. Waaqayyo isin haa jabeessu jenna amantoonni hundumti keenya. Yaa'u guyyaa wangeedhaaf du'ullee waama jirudha garuu nama kan xinnoo nama gaddisiisu sumanni akkas bakkeetti du'eetu xinnoo nutti dhaga'ama. Oma rakkoon qabu. Maaliif gootonni wangeelaa yoo ilaalle hundumti isaanii baay'een isaanii kan kana waliin kaan gadi galagalfamee fannifamee, inni kaan immoo dhagaadhaan dha'amee, inni kaan mormi irraa citee waan meeqaan ta'a. Inni isaan kun Paaster Abtaamuu fa'aa kana keessaa qooda fudhatanii wangeelaaf jedhanii rakkachuun immoo eebbaa hin dhumne namaaf qaba. Isaan waan hundumaa dargaggummaa isaanii kan isaan dhiisan wangeelaaf jedhaniitidha. Maatiyoos 19:29 irratti warri waan hundumaa dhiisanii gooftaa duukaa deemanii lafarratti dachaa dhibbaa waaqarratti immoo jireenya bara bara akka isaan argatan dubbata. Kanaaf Paaster Abtaamuu fa'aa hinduan utuu hin ta'in gara baatanii deeman jenna. Kana kan nu deeggaru immoo sagalee Waaqayyoodha. Kanaaf Paaster Abtaamuun bakki dhaloota isaanii eessa ture? Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo. Okay, aanaa Gullisoo turanii? Paaster Abtaamuun fa'aa tajaajilaaf amma garamitti deemanii turan isaan? Gara Adaamaa garas biyyattii yadda baafatee hin beeku malee. Okay, karaa Adaamaa deemanii turan jechaadha. Okay, isaan nama maatii qabanidha? Maatii qaba. Ijoollee namaa qaba. Tokko asitti godhate, tokko immoo achitti ergii deemee godhate. Tokko achumatti Gullisoomatti fuudheetu mucaa tokko achitti godhatee, tokko immoo erga wangeelaa fi gara Adaamaa baheetii booda achitti godhatan jechaadha. Amma ijoo Paaster Abtaamuu fa'aa abbaa ijoollee lamaa turanii jechuudha. Abbaa ijoollee lamaati. Tole haa ta'u. Amma haati warraa isaanii amma Adaamaa jiru mitiin hin dhufne. Iddoo isaanii iddoo lafa wattichaa lafa ni jiru sana paasteerota chiitoo ofitti fuudhee isaan bukkee jiru haadha mijeessaatii jiru akka isaan galanii haaluma wayii mijeessaatii jiru. Okay, haalonni mijanneef jechaadha. Gara biyyaatti deebi'uuf illee haalonni mijatiin jiruuf jechuudha. Mijatanii jiru ganaa haala qixee naa mijeessaa jiru dhangala'eessa. Akkan odeeffannoo argadheettiin haati warraa Paaster Abtaamuu fa'aa bilbilli illee akka harka hin jirree fi qunnamuun illee xiqqoo akka ulfaatu odeeffadheetan jira. Bilbilaan qabanii bilbilee harka hin jiru. Bilbilli akka hin jirre tana odeeffadhe. Anillee egaa amantoonni gaafan barreeffama waa'ee goota wangeelaa Paaster Abtaamuu kana gaafan maxxanse amantoonni baay'een karaa keessaa naaf barreessaniitu ni gargaarraa, nuti immoo ni gargaarraa, hojii isaanii kanatti fufsina naan jedhanii. Anis sanifanii isaan bakka bu'eetanii gaddi guddaan akkasinitti dhaga'ame jiru nan beeka, garaan keessan akka madaa'ee jiru nan beeka. Obboleessa of aboo biraa dhabuun waan ulfaataadha. Garuu yaada keessan kana haala jiru kana dhaggeeffattoota biraan ga'uu barbaadeetanii
bakka kiristaanota hundumaa bakka bu'eetan waaqayyo sinaa jabeessu wanti guddaa namatti tolu immoo paaster Taamuufaa gara gooftaa kan isaan dhaqanii isaanii wareegama salphaatu ta'ee wareegama guddaa Kiristoos kan nurraa barbaadu wareegamaniiti. Kanaafidha kanaafi homtuu isinitti hin dhaga'amiin itti fuunee maalirra akka geenye deebisneetu isinii bilbilee wanta jiru isin gaafannaa. Harmee paaster Taamuufaa argachuu nan danda'a? Dhiifama wajjin itti naa kennitu dhiifama wajjin. Adau amewa kwaati sini kenna Umar kun qabu. andosh Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma dhaggeeffataa jirtan kana amma maatii paaster Taamuufaa wajjin haasa'atan gochaa jira. Haalli isaan keessa jiran xiqqoo ulfaataa ta'ullee amma harmee isaanii argachuudhaaf tattaaffii gochaa tan jira. Isinillee wajjin tura. koto Hello. Hello harmee. Hello. Akkam jirtu? Hello harmee. Hello. Hello. Ooyee rabbi sinaa jabeessu nagaa keessanii. Nagaa waaqayyo godhatu. Ani Alamayyoon jedhama. Miidiyaa irra hojjedha. Alamayyoon jedhamanii ana hin beektanii duuti paaster Taamuufaa baay'ee nutti dhaga'ameetu jira. Gaddi keessan gadda keenyadha nutti baay'ee ulfaatee jira. Baay'ee akka garaan keessan madaa'e ni beekna. Garuu waan tokko waan isin jechuu barbaannu duuti paaster Taamuufaa duuta akka du'a warra kaanitu hin ta'in du'a qulqullootaadha. Isaaniin wangeelaaf gatii baasanii duun isaanii hin du'amantuun isaanii jireenyatti dabalamanii. Kanaafi gaddi guddaan nuti itti dhaga'amu tu beeknu garuu gaddi isaanii kun gadda akka maleetu hin ta'in gadda ulfina qabeessadha waan ta'eef yookaan immoo du'a ulfina qabeessadha waan ta'eef baay'ee akka isinitti hin dhaga'amne isiniin jenna nu kiristaanota bakka buune. Asumaan immoo yeroo darbee gaafa isaan miidhamanii barreeffama barreessiniiti turre akka isaan miidhaman amantootaaf qoonneetu turre. Innaa amantoonni immoo isaan wajjin armee na dhagaa jirtu miti. Hello. Hello. Amantoonni immoo gadda paaster Taamuufaa kan akkatti dhaga'ame nutti dubbataniitu ijoollee isaanis ta'ee haala isaan jiran kana immoo hojii isaanii kana wajjin itti fufsiisuu barbaanna waan ta'eef lafa isaan jiran nu barbaada maatii isaanii nu qunnamaa nu jedhanii. Kanaafi isin qunnamuu barbaanne armee isin argachuu barbaanne. Mee paaster Taamuun isinii fi mucaa isa meeqaffaadha? Bilbila erguu barbaadamoore. Eeyyee bilbila isaanii gaafannee turre haati warraa isaanii. Bilbilli isaanii akkan hojjenne odeeffannee arganne. Amma immoo utuu maxxansanii naan immoo obboleessi keenya Eliyaas jedhamu kun isin bira dhufeetu akka barreeffaman barreesse argeetu dhufee akka isin bira dhufee akka isin wajjin wal qunnamsiise. Kanaafi amantoonni immoo ni gargaarraa ijoollee isaanii bira ni dhaabbannaa hojii isaanii kanatti fufsiisnaa kanaafi nuuf argadhu na jedhanii. Rakkoon qabu armee. Elaamee armee. Bilbila dhiisaa bilbila booda nan fudhadhaa. Paaster Taamuun kan isaan dhalatanii Gullisoomatti miti. Hello. Itti naaf kenni. Paaster Taamuun kan isaan dhalatanii Gullisoomatti miti akka nama amantootaaf akka ifa ta'utti. Gullisoomatti dhalatan. Eeyyee sanii fidaa rabbi sinaa jabeessu deebi'eetanii isinifan bilbilaa. Ani Alamayyoon jedhama. Alamayyoon Nagaashin jedhama. Sinifan bilbila deebiseeti eebbifama waaqayyo sinaa jabeessu eebbifama yeroo gaarii qabaadhaa isiniin bilbila deebisee anillee. Tole galatooma. Tole maqaa keessan dabalaa jettanii. Yaadataa bantii jira. Yaadataa bantii obboleessa paaster Taamuu bantii jechuudha. Tole eebbifama isiniin dawwala deebisee ulfaadhaa. Galatooma. Eeshi rabbi sinaa jabeessu. Ameen. Eeshi tole.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma amma dhageessan kana maatii Paaster Abtaa Mufaa wajjin haasaan taasifne yookaan gadda isaanii wajjin qooddachuudhaaf yaalii nuti taasisne nuuf milkaa'ee amma gara keessanittiin odeeffannoo kana qaqqabsiisuudhaaf isiniif qooduuf argamneetu jirra. Akkuma dhageessan kanadha haalli jiru harmee isaaniis obboleessa isaaniis argadheetan jira garuu haalli haati manaa isaatti argachuu hin danda'amu xiqqoo ulfaataadha. Akkuma isin dhageessan kana paasteroonni waldaa Paaster Aftaamuun keessa ture keessa jiranii haadha warraa isaanii kanaaf haala mijeessaatu jiru jecha akkuma dhageessan kana dhageessaniittu garuu amma akkamittiin haadha warraa isaanii kana gara biyyaatti yookaan gara gullisootti akkamitti akka deebisnu nuti amantoonni jarroota Adaamaa jiran kana wajjin wal qunnamneetu akkamittiin haala mijeessuu akka dandeenyu haala mijeessinaa kanaafi namoonni viidiyoo kana dhaggeeffataa jirtanii hundumti keessan viidiyoo kana dhaloota biratti sheer nuuf godhaatii akkamitti akka gargaaramu baankii isaanii isiniif maxxansinaa keessan nu gaafadhaa lakkoofsa bilbilaa asii gaditti jiru kanaani seenaatii nu mariisaa isiniin jenna. Lakkoofsi bilbilaa kuni kan koodhaa kan Alamayyoo Nagaas jedhudha. Seenaatii nu wajjin haasa'a lakkoofsa akkaawuntii jara sanaa fi akkamitti akka qunnamuu malu paasteroota waldaa sanaallee wal wajjin wal qunnamneetu akkamitti maayirra akka ga'u malamu si wajjin mari'annaa ulfaadhaa. Yeroo keessa waan nu kennitaniif eebbifamaa. Rabbi sinaa eebbisu, Waaqayyo sinaa eebbisu. Yeroo gaarii qabaadhaa. Eebbifamaa.